Faana Aartii. Faana Aartii. Hayyee gaaliidha galatoomii sirboota weellistoota Oromoo jedhaman keessaati akka olaanaatti eenyuun ajaa'ibsifatta? Ani sitti meera. Jalqaba abbitoonni hin arge waanuma abbitoonna keessatti hafe isa booddee Ilfinesh jirti. Ilfinesh Qannoo harmee kutisheetu baatee na guddise Ilfinesh Qannoo. Alii Birraas baay'isee nama waltajjiiti uumamaan namni Waaqoo sagalee uumaa kenneedhaafi isaaniin baay'ee jaalladha. Walumaa galatti garuu artistoota Oromoo hunda baay'een jaalladha. Nan kabajas. Kabajan immoo isaaniifis qaba. Moodeela kan siif ta'e Abbitoo Kabbadeedha jechuudha. Abbitoo Kabbadeedhaan akka moodeela ta'e ijoollee waggaa 9 ta'e kan argite yeroo inni sagalee kiiloolee sana gadi dhangalaasu anis buleen gadi dhangalaasee fi neebee maal jettee dabalii naan jedheen kan sitti meeramti yaa kanadha. Yoosefitti yeedalooti salphata. Walaloo baay'ee wanneen jiru garuu mata duree nan uuma yeroo baay'ee mata duree an uumu irratti ijoolleen naa barreessu garuu yeedaloon baay'ee natti salphata dhugaadha. Maaliif akka naa dhufa bakka baay'ee ishee naa dhufa yeedaloo naa dhufa akkasidha. Hayyee galatoomii walleen kee jalqabaa maal jedhama ture? Bara sana bara 969 baatee bakkalchi baatee lafti naa bariitee garaa haadha kootti yeggumaan uumamee atuun hin dhalatinii an baay'een miidhamee harma gogaan hodhee dhiigan qabdu haati koo namaan gadiin ta'ee qallattee bifti koo jedheen sirbee bara sana walala gogaan yeelloon koo inni jalqabaa kanadha. Atuun hin dhalatinii an baay'ee miidhamee harma gogaan hodhee dhiigan qabdu haati koo namaan gadiin ta'ee qallattee bifti koo jedheen eegale jalqabadha. Ajaa'iba kana reefuun dhagaa namatti nirraati reefu. Ati yoo sanan dhalanne yaa mucaa koo. Yaa mucaa koon siin jara bara yoom dhalatte reetee tarii harmeen kee dhalachuu danda'u. Bara Oromoon afaan isaatiin dubbachuu dhiisiitii barreessuu akkam oolte kan bultan jechuun illee yeroo sun dhorkaa ture. Sadhugaan sitti hima ijoollummaadhaan. Sammuun koo baay'ee gaafa yaadadhu amma baay'ee na dhibaa jira beektaa bara sana hin danda'amu. Bara sana kan isaan akkasiin jedhe isaan booda immoo eengaddumaan ba'ee daaddee keessaa waggaa baay'ee miti miikaleessaa waa'ee qoomoo kootiin sitti odeessaa wal barachuun keenya kunoo beesaa jedheen sirbee tumaanii sirba koo lamaffaati kun immoo ijoollee ta'e amma sirbi koo waraabamee raadiyoo Itoophiyaa keessa jira yeroo sana Jimmaa Bareedama piroofaayilii sana keessa jira yoo waaqa jedhe kan argadheeni raadiyoo masaa uummata koo kanaaf dhageessa yaadaa jira maaliif seenaadha. Argitee namni hin darbaa. Namni hin darbine hin jiru. Sirba hedduu sirbitan jechuudha. Baay'ee sirbeera. Sirba baay'een sirbe. Ajaa'iba. An amma sirba keessan lama malee hin beekuyyuudha. Jira maal ijoollummaadhaan baay'ee sirbeera maal Abbitoo fa'aa wajjin baatee hin beekama. Qophii ijoollee irratti mee dur qophii ijoollee bara sanallee sanbata ganama sa'aatii 12 amma sa'aatii 12 walakkaatti qophii ijoollee jira afaan Oromoodhaan raadiyoo Itoophiyaatti. Isa booddee maal jedhu beektaa? Qophii ijoollee irratti ijoollee Yoosef Asaffaa beektuu jedha gaazexessi. Sirba baatee jedhu sinii dhiyeessaa jedha qophii ijoollee irratti yeroo hundumaa sanbata 12 walakkaatti sirbi kun hin dhiyaata ture. Bara dargii sirbi isaas baay'ee ergaa of keessaa qaba. Ani bara sana ijoolleen ture ergaa isaas hin beeku. Garuu waltajjiin dhaqee yaabbadhee sirbuu irratti namni hin bu'aa namni maal fakka bu'u sun beeku mudannoo kana qo'ee booddee sitti muun nan danda'a akkas ture. Dhuguma baay'ee nama ajaa'iba. Jalqaba waltajjii eessatti baatee sirbite gaafa sana miira akkamitti dhagahame sodaan waan ta'e tokko namatti dhagahama gaafa jalqaba isti mee gaafa sana. Jalqaba qaasuma baan shaakalliidhaan asii baanee sokkine. As kunuun dirree mana qopheessaa maazagaajara mana qopheessaa ture galma qabachi keessatti shaakallee Finfinnee tiyaatira ambaasadaraa jedhama seegala achitti jalqabnee maaliin handaqiin uffadheen sirba beektaa taatee tikkee ta'e
isa booddee yaabeen gaafan sirbu baatee bakkalchi baatee lafti naa bareetee gaafan jedhu namni dhufee na badhaasaa inuma na baatu maal jedhu bakka gaafama niitiin tokko dhuftee ma hammattee na gadhiisuu diddee siks jettee boossi isa gidduu irratti gaafa isheen boossu nan bu'eenis sirba dhiisee. Hidduutti jechuudha. Gidduutti nan bu'ee ijoollee waggaa 9 beektaa. Naana qabanii rururuu naan jedhee keessa nagashanii mimmaan irraa xaraganii indaganaa deebisanii sirba sana dhiisisan immoo sadeen gaddumaan ba'e jedhu sana na sirbisiisanii. Wanti na mudate wanta jiratti ijoollee waggaa 9 kanadha. Ajaa'iba baay'ee nama dhiba. Erga siitii biyyuma kanatti jechuudha waltajjii jalqabaa kanatti sirbite. Finfinnee irratti. Finfinnee irratti tiyaatira ambaasaaddaraatti immoo biheeraawi tiyaatira jedhama. Tiyaatira biyyaalessaati. Isa booddee kaane kan isa booddee sitti meedha dachee Oromiyaa hundaar Bishooftuu nuun hafnee Adaamaan nuun hafnee Walqixxee keessa biyya Guraagee keessa dacheen Oromoo jirti. Hanqooqa Oromoo dubbatan jiru. Hoosa'anaa keessa gallee Sidaamaa keessa Walaayittaa keessa gallee Diillaa keessa gallee Diillaadhaa baannee lafa Gammuu Goofaa keessa deemnee dachee Oromoo hanjette hunda ishee dhannee dhaabannee waa'ee afaan Oromoo dagaagina guddinni afaan Oromoo maal akka fakkaatu hunda sana barsiisaa turre. Amma gaafan taa'ee yaadadhu dhuguma miishinii guddaadha dirqama guddaa ture ijoollee ta'eef natti hin fakkaatu yaabadheen haadha ishee dhiichisaa ture waan ani dubbadhu sun immoo silaa ergaa qaba ture dhugaadha ergaa guddaa qaba ture. Haala kanaan egaa ji'a sadeef dachee Oromiyaa hunda ishee irra naannofne deebinee manatti gallee akkas ture. Ajaa'iba. Yeroo itti afaan Oromoo dubbachuun nama reebsisu, nama ajjeesisu, waan fedhe yerootti nama goosisu yeroo sana bara dargii yeroo sana guutummaa biyyaarra naannotanii afaan Oromootiin sirbaa turtan jechuudha. Afaan Oromoon wanni Amaariffaa jedhu tokko keessa hin jiru sitti hima. Isa dhugaan sitti hima afaan Oromoon achi naannofnee Jimmarra Ilbaaboor Baddallee keessa Mattuu keessa hundumaa keessa dhanne mana barnootaa qubannaa firaashii nu afu firaashii irra bulla yoo lafa hoteelli jiraate immoo nan naqaan silaa'oon qofaan rafu dhaqeen abbitoo nan badhee rafa abbitoo dhaqee abbitoo jala rafa akkas ture yeroo sana gaan kutannoon jira aballiin keenya birrii jaadha aballi birrii jaa beektaa garuu barakata qaba baay'ee wanta baay'ee bita beektaa lallaaffaa miriindaa yeroo sana qorcoo turte qorcoo inni dur sumuunee dhamte qorcoon sun laalsaa ishee dhunna qaywoxii isaa dhiisibo qaywoxiin 40 saantimii sammaati farankaa 9 itittuu baaduuf bukkeedhaa qaba. Woxiin daakuu gachisiisa ture yeroo sana sirnaan sitti hima. Samma bahee kun birrii 30 40 baadhee baheen hin jiru eegummaa waan isaa wallaalee. Birrii jaadha aballiin keessanii. Dhugumatti baay'ee nama ajaa'iba. Bara sana muudannoo akkamii qabdu? Dhugaadha. Birrii jaa jechuun bara sana guddaadha. Guddaa isa dhugaan sitti hima. Amma sila sitti hin beekamti qorcoodha isin jedhee amma qaywoxiin tokko. Baaduuf bukkeedhaa qaba. Lafeen isaa lafee miti. Sireen isaas rakasadha. Baay'ee goo muudaddoo wanta nu quunnamee akkuma waliigalaatti hawwisa Oromoo isaan quunname maal akka ta'e beektaa? Gara dhuma jalatti hin dhaphatte hante. Birrii tanqatee bakka hin dhaphattee kaashariin nu duukaa deemee birriin akka waa'ee harkaa dhumaa dhufeetu egaan Finfinneedhaa kaasee bakka hin deeme hundumaatti waltajjii irratti nan badhaafama. Sirbi ana sirbuutti nama boosisa. Birriin an badhaafamu suni yoo harka ta'a obbo Tasammaa Nagarii harka ta'a. Lubbuu isaanii amaaru amma du'aniiru. Bulchaa godina kanaa turan obbo Tasammaa Nagarii. Isaan gaafa lakkaa'amu maallaqni koo birrii 1800 fooyyee ta'eera. Badhaasni koo sun siigala. Sana jechuun eessaaf eessadha? Bara sana jechuudha. Maallaqa gaana hunduma isaarra dachee Oromiyaa sin jedhe sana gaafa hundumarra deemnu maallaqni badhaafame 1800 akkas fooyyee ta'eera. Agartee sila sitti meera maallaqni dhumaa irti haphachaa dhufteetti maalla goonuu jedhame birrii Yoseef jedhame ta'edha. Iddoo lama iddoo sadii nu hafe iddoo lama iddoo sadii hamma tokkoon kafarii godhanii mana dhufnee isa hafe dabalanii dhufanii warra kootti laatan. Isa mucaan keessan badhaafe midhanii warra kootti anatti dumbulloon tokko laatamu. Waanuma tokko wanta na barbaachisu naa laatu. Sanuma ijoolleedha miriindaan dhuga baay'ee dhugaan ta'e miriindaan kun mi'oofte yeroo sana. Buddeen koo biratti miriindaan namu qofaatti sireen qabadhu yoo biran bula abbitoo biran bula. Takka moo dhageen Salamoon dannaqee bira bula. Qe'ee tokko keessa yoo qabataniif garuu qe'ee tokko keessatti moo hin qabannu. Harcaanee qabanna. Maaliif yoo lukaa ta'anii balaan hoo dhufellee yoo lukaa dhumu waan jedhu. Isaa wanta guddaa beeku si gala yeroo siyaasaa gatii ture. Innaa muddanoon yeroo sana mudate kanadha.
baay'ee walumaa galatti garuu artiin gammachuudha bakka. Artiin umurii kee dabala. Artiin wanta ati goote sana satisfactionii si laata. Hin gammadda. Ilaa walli isaa ibalu gaafa namsiin jedhee kottu waliin haasa'uuf na gaafa siin jedhu isa badu maallaqni isaa dhimma yaada isaati. Jaalala uummataati bakka. Jaalalli uummataa inni siif qabu suni siif hunduma caala. Kanadha. Malee amma ilaali gaana umuriin koo sokkeera garuu uumaan jedhu wanta akka ijoollee wayii fakkaatu. Innoo ishee. Dhugaa baay'ee nama ajaa'iba. Amma anatti isin hordofame fakkaata. Nama umriin koo baay'ee sokkeera. Garuu maal beektaa yeroo hundumaa artiin gammachuudha. Artiin wanta baay'ee keessatti uumte kanaaf namni artistii ta'e hin dulloome jechuun dhuguma sirriidha. Garuu hin aarummoo miti akka artistii immoo aarummoo hin jiru. Keessi isaan gubata. Lafa barbaade sana ga'uu yoo waatu barbaadu sammuun isaa qaba. Kaappaasitiin isaa jira as keessa. Garuu ijoollee keenyaan dhinqaa jiru maal akka ta'e beektaa maallaqa. Tu maallaqni jiraate artistii wallisaan tokko har'a biyya balleessa. Ganamaaf galgala taa'ee barreesseen ta'u taana kutee gatee ammas han hidhee lafa nu kaa'e maal beektaa maallaqa. Kanadha. Ajaa'iba galatoome. Mee gara dudduubatti si deebisa. Gaafa sagaleetiin walleetti jalqabaa hojjetu maallaqni si rakkisne rakkoo akkam akkamii si qunname? Jalqaba maal akka ta'e beektaa? Jalqaba yeroo amma yamaree jedhe tokko amma yaman sun illee xiqqeedha liqiidho miriyaama tokkotu waan godheeti. Inni si gaanu seef dhiisee na jettu ture xiqqeedho maangallee amma mucaa muuziqaa kompoozariin tokko jira hojii baay'inaa jette Toomaas Baqqalee jedhama. Yoo see wanta akkasii maaf kan godhuu naan jedhee gaafa kana yaadnu garuu maallaqni hin jiru. Isa dhugaan siin ta'e saantimni tokko na harkan jiru warqee biyya alaa tokkoon morma koo irraa qaban ture. Habadu warqeen kun borin bitama jennee dhannee Toomaas mucaame tokko jedhamu tokko jira isa wajjin dhannee birrii 4,500 dhannee warqee isa biyya alaa gurgurree isumaan dhannee Finfinneetti aadiyoo isaa hojjennee isa booddee kilippii isaa hojjennee hin ba'ee sirbichis hin bareede uummanni sin jaallate anaafis kaka'umsa guddaa na keessatti ture barre sirbi suni isa booddee gaasifachedheen shuruurutti fufee isa booddee cimcimee na jedhee isa booddee seenaa dabarsinee dhalootatti laannaa dadhabbii hayyootaa maaf galfata nyaannaa mee yaa hubannuu ilmaan namootaa akkamittiin baddii seenaan oromootaa himaanaa qabnaa nuti kan hayyootaa tasa hin baddu seenaan oromootaa jedhee sirba gosa dhumaa isaanii na jedhee gaan hamli argannaa ni kakaataa amma namni badatu hin jedhe baddee haftaa wayni saalfata hannaata balleessiteellee maalaan ta'e cimaa ramatti itti fuftu sin jedhee badii kee irraa barachaa wanta guddaa immoo kalaqaa deemta akkasiidha. Baay'ee nama ajaa'iba. Warqii biyya alaa morma keerraati. Jaalala artiif. Dhugaa waaqaati. Baay'ee nama ajaa'iba. Mee sirba kee keessa isa kamirra caala jaallatta? An hundumaa nan jaalladha. Namni kana jedhee filachuu danda'a. Anaaf sirbi hundumtuu dhugaadha. Anaaf bakka sirbadhaan kana jedheen caalchisu. Amma weellisaa yoo caalchista kana yoo caalchisatu naan jette weellisaa mataa isaatti hammataa isaa qaba. Ebeelutu kana caalaa hin jiru. Hammataa isaa qaba. Kanaaf hundumaa nan kabajan. Saatii kana nu laattee nu faana gaaffiif deebii gochuu keef baay'ee si galateeffannaa. Gaaffiin yaadee hundumaa si gaafadhee xumureera gama kootiini. Mee ati immoo namoota galateeffattu yoo qabaattee fi gaaffii ani hin kaasne immoo kun uummata kootiin bira haa ga'u jettee akka dhaamsatti kan qabdu. Yaa dhugaadha. Jalqaba irratti uummata Oromoo mara hundaan nan galateeffadha. Maaliif hamleedhaanis wanta adda addaadhaanis na duukaa jiru. Galanni isaaniif haa ta'u jalqaba uummata kootiifi. Lammata immoo sagantaa afaan aartii isiniin kabajaa artistoota adda addaa as fiddanii haasofsiistanii akka addunyaattis ta'e akka Oromiyaatti uummanni akka isaaniin hubatuuf wanna taasistaniifi isiniifis galata guddaan qaba. Kan biraa immoo kompoozarii koo mucaan ani jaalladhu Birhaan Zarihuun baay'ee wanta guddaan duukaa ifaa jira. Toomaas Baqqalee innis na duukaa baay'ee ifaa jira. Warra nan irraanfadhees amma asee piroomooshinis sagantaa adda addaa fuudhee gaafa hojii waltajjii irratti nu baasu dhugaa amma wanti nu hojjennu lafa garaa isaas ga'ee miti garuu lafa jirruutti dhufee nu barbaade kottaa waliin hojjenna jedhee hamlee nu keessatti uumee kaka'umsa nu keessatti uumuudhaani hanu jajjabeessu mucaa dargaggoo asee piroomooshin jedhu kanas guddaan galateeffadhaa. Egaan isinis galatoomaa nagaan isiniif haa ta'u. Hayyee nuti maqaa daawwattoota qophii faana aartiitiin baay'ee galatoomaa isiniin jenna. Haa ta'u. Galatoomaa. Thank you.
anche girisega armen kis kabaratehmi redu shurban torotora yang kalo kawlin tabana yona yona yona